taniitu irraa geerarutti kaatanii obboleetti keenya gannii fi obboleetti keenya faasikaa kanarraa waa xiqqoo dubbachuu barbaada ijoollee Oromoo dhaggeeffadhaa warri gurra qabdan warri miciraan qabdan na dhaggeeffadhaa. Intalli kuni barbaaddeen gurraachonee barbaaddeen diimannee barbaaddeen ibn fokkisnee barbaaddee hin godoomne waaqayyooti isheef kenna. Isheen waaqa isheen koman isheen waaqa isheetti namarrar sii galee. Isheen kunis akkasuma isheerree malkiidhaan tuqtu intala kanas. Waa meeqa jettuuni harmi kee kana ta'e harmi kee ammana ga'e waa meeqa jechoota gurra namaatti hin tolle waa meeqa jettuuni intala faasikaa kanas. Intalli kun afaan Amaaraan hojjetti. Hangannitti nan deebi. Afaan Amaaraan hojjetti warri Amaara akkan kaakutti ishee qabatu akkan kaakutti promotion ishee hojjechiisu waa baay'ee ishee hojjechiisu waa baay'ee karaa bananiifi jiran. Ati Oromoodhaa eessa haadha keetti Amaaraan hojjettaa koottuu jettanii intala kana giddima waamtan. Isheen Oromummaa ishee jibbitee miti. Oromoon akka nama hin guddisne Oromoon akka nama isaa ofitti hin qabne jaabeektuu fi jalatti maxxante. Yoo waa argadhe yoo waa hojjetadhe yoo waa qabadhe maatii koof ijoollee koof yoo waa godhadhe jettee isaanitti maxxante. Viidiyoo isheen Oromiffaa fi Amaariffaan hojjettu tokko laayikiin isaa tokko komentiin isaa tokko mee ilaala galaati kan isaanii akka isaanitti ishee jajjabeessan akka isaanitti ishee bira dhaabbatan. Kan keenya immoo isheen Oromiffaan hojjettu deemaati komentii ilaala laayikii keessanis ilaala. Waan akka laayikiin birrii sin gaafatu waan akka komentiin gaarii barreessuun birrii wayii sin gaafatutti waan moraalii namaa cabsu waan jecha hamaa dhalla namaarraan eegamne jettuuni. Ishee kanas gannis yoo imimmaan ishee buuste yoo imimmaan ishee guyyaan dhangalaaste ijoollee Araba keessatti rakkatan hidhaman Oromoo fiyyitee birrii walitti qabdee mana hidhaatii baastee rakkina jalaa baaste malee guyyaa tokko cabi gogii namaan qabdu guyyaa tokko kana naa godhaa ittiin beektu guyyaa tokko Oromoo gandaan walitti naqxee hin beektu. Maaluma sin goote haadha rakkattuun qaba haadha koof hin jiraadha nadhiisaa sin jette. Namni ishee jibbitan yoo irraa gortan maa inni rakkoonsa suura ishee fiddanii viidiyoo kanarra keessaniit irraati isa akka ofii kee barbaaddee malkii kee ofii laattuu wayiitti irraa dhiichisaa oolte. TikTokii keessa ifrittii tokko malee utuun affariin suura namaa hin bareedduun gurraachofte jettee asirraa irraa dhiichiste. Isa akka malkii namni ofiif laatu. Uumaa waaqaatti seentanii wanti sin gootan wanti sin hojjettan mooraalii waa tokko hin jiru. Haadha isheef hin bareeddi obbolaan isheef hin bareeddi ofii isheef hin bareeddi. Koottuu na fuudhis hin jenne koottuu natti galis hin jenne koottuu na nyaachisis hin jenne maalumaaf jireenya ishee jibbitu hin talaga. Dhugaa Waaqayyo maal sin goonaan jireenya ishee jibbitu maal sin godhan ijoolleen kun yoo jiraatan maatii isaaniif yoo jiraatan dhugaa Rabbiin dubbadha. Malkiif taanaan faranjii caalaa bareedu jira. Faranjiin Afrikaa muluu akka garbaatti ilaalti. Maal isaa of jajjareedha. Maal sin goote? Keenyaan keen hojjenne. Namni nama jibbe morruma guyyaa Waaqayyootu ishee uume. Isheen Waaqayyoon hin komanne. Isheen Waaqayyoon akkas na goote jettee nama meeqa harka kan dhabee luka kan dhabee kan taa'aa jiru. Kan ijaan argitan. Nama meeqaan karaarra foqoqu anyaatu dhabe. Nagaadha bakka harka laatee fi nama guutuu ishee godhe ishee hojjetattee akka isheen nyaattu akka isheen xaarrattu godhe ishee ofirra darbitee yoo Oromooyyuu gargaarti intalli kun mana isheetti waamsistee Oromoo gargaarsistee sin dhugaa sana haaluu dandeessu irraanfachuu dandeessu. Dhala namaa kan ta'e immoo namni waa sii godhe tokko irraanfachuu hin qabdu sii galee. Ceephoo guddaa jira namarratti sii gala. Kanaafiyyuu intalli kun harmee koo dhukkubsatte harmeen koo tokkittiidhaan aan isheef tokkodha. Haadha koo jiraachifadha nan arrabsiinaa na dhiisaa bakka hojii koo hojjetadha siniin jette. Suura isheen akka nama ajjeestee dhugaa Waaqayyo Feesbuukii TikTokii maa fiiltarii abbaa fee dubartii abbaa fee fayyadama. Isheen asirra teessee nama arrabsaa ooltu afaan ishee banaa ooltu. Rifeensa sobaa nama meeqatu ofirra kaa'ee nama meeqa fakkaatee asirra taa'a. Ishee argitanii? Haa jiraattu. Maatii ishee haadha ishee fa'aa jiraattu dhiisa. Sinitti gadditi gaafa haati jalaa miidhamte gaafa ofii ishee waa tokko taate balleessaa amma bakka sammuma keessanitti deebi'aa
فيديو شيرت hojjettan ola kano jettani video aramni hojjete tokko jira kan namni nama irraa kolfan suura sheerrat ola kano jettani hojjechiistani ibsi matilaadha suura shee akka isheen nama ajjeeste akka isheen waa hatte inde maali waan takkasi dhugaa waaqayyo kun saalfiidha ishee sanoo dhaggeeffadhu siif hin hima dhugaa rabbii oromootti ol kilikki isaa himte malee maal taate intalli faranjii luqqaatuun kuni يا رب bis bis يا ابني جولة الله يعزك yesus intalli kuni barbaadeen gurraachone barbaadeen diimanne barbaadeen binfokkisne barbaadee ingodoomne waaqayyooti isheef kenna isheen waaqa isheen koman isheen waaqa isheetti namarrar sigale isheen kunis akkasuma isheerree malkiidhaan tuqtu intala kanas waa meeqa jettuuni harmi kee kana ta'e harmi kee ammana ga'e waa meeqa jechoota gurra namaatti hin tolle waa meeqa jettuuni intala faasikaa kanas intalli kun afaan amaaraan hojjetti hangannitti nan deebi afaan amaaraan hojjetti warri amaara akkan kaakutti ishee qabatu akkan kaakutti promotion ishee hojjechiisu waa baay'ee ishee hojjechiisu waa baay'ee karaa bananiifi jiran ati oromoodhaa eessa haadha keetti amaaraan hojjettaa koottuu ettanii intala kanaa yoo waa qabadhe maatii koof ijoollee koof yoo waa godhadhe jettee isaanitti maxxante isayyuu ishee isa sanaanis kanaanis hojjechuutti kaate video isheen oromiffaa fi amaariffaan hojjetu tokko laayikiin isaa tokko komentiin isaa tokko mee ilaala galaati kan isaanii akka isaanitti ishee jajjabeessan akka isaanitti ishee bira dhaabbatan kan keenya immoo isheen oromiffaan hojjettu deemaati komentii ilaala laayikii keessanis ilaala waan akka laayikiin birrii sin gaafatu
waan akka komentiin gaarii barreessuun birrii wayii sin gaafatutti waan moraalii namaa cabsu waan jecha hamaa dhalla namaarraan hin eegamne jettuuni. Ishee kanas ganniisi yoo imimmaan ishee buustee yoo imimmaan ishee guyya guyyaan dhangalaastee ijoollee Araba keessatti rakkatan hidhaman Oromoof iyyitee birrii walitti qabdee mana hidhaatii baastee rakkina jalaa baaste malee guyyaa tokko cabi gogii namaan qabdu. Guyyaa tokko kana naa godhaa ittiin beektu. Guyyaa tokko Oromoo gandaan walitti naqxee hin beektu.